Kibiriitiin kalaqa ilmi namaa ittiin abidda qabsiifatudha. Innis yeroo jalqabaaf bara 1826 nama maqaan isaa John Walker jedhamuun akka tasaa kalaqame. Haa ta'u malee kibiriitiin kun maal irraa hojjetame, akkamittis hojjeta waliin haa ilaallu. Wantoonni kibiriitiin irraa hojjetaman ilmoo kibiriitii fi haadhoo yookaan saanduqa isaati. As keessatti haadhoonni baatti, ilmoonni bobaati. Haadhoo yookaan saanduqni ilmoo baattu kunis wanta akka ilmoon bobaatu godhu ofirraa qabdi. Innis fosforasii diimaa fi fuullee yookaan gilaasii bullaa'aa irraa hojjetamee cina isaatti kan maxxaneerudha. Ilmoon immoo muka qal'oo irratti pootaasiyeem kilooreetii fi antimontiraayisalfaayidii hapheetii walitti qabatee irraa kan hojjetamedha. As keessatti fosforasii diimaan yeroo ilmoo fi saanduqni wal rigu ho'a rigataan uumameen fosforasii adiitti jijjiirama. Fosforasii adiin immoo ho'a xiqqoo isheetiin oksijinii wajjin wal nyaatee amala abidda uumuu waan qabuuf pootaasiyeem kilooreetii keessaa oksijinii fudhatee abidda uuma. Gilaasii bullaan irra jiru kun immoo akka wal riginsi sirriitti uumamee ho'i argamuuf gargaara. Abiddi uumame kunis hanga muka kibiriitii qabatutti antimontiraayisalfaayidii akka gaaziitti fayyadamee boba'a. Kunis haala salphaan yeroo ibsamu fosforasii diimaa fi ho'i karaa rigataa argame walitti dhufee fosforasii adii uuma. Fosforasii adii fi oksijiniin pootaasiyeem kilooreetii keessaa walitti dhufee abidda uuma. Abiddi kunis antimontiraayisalfaayidiitti qabatee achumaan muka kibiriitiitti ce'a. Kun saayinsii kibiriitiin ittiin hojjetudha. Hubannaa kanatti fayyadamu yeroo oomishamu jalqaba irratti haala kanaan muka isaatu qophaa'a. Mukti isaas ciramee erga qophaa'ee booda karaa fiixee tokkotti pootaasiyeem kilooreetii fi antimontiraayisalfaayidii haphee wajjin walitti bulbulametu itti cuubama. Saanduqni isaa immoo cina isaatti fuullee daakamee fi fosforasii diimaatu itti dibamee qophaa'a. Kana booda ilmoon kibiriitii haadhoo yookaan saanduqa kibiriitiitti naqamee gabaaf dhiyaata. Horaa bulaa.